Waayifaan koo bilbila koo irratti baay'ee tokko dadhabaadha. Baay'ee tokko na rakkisaa jira. Akkamiin godhuu danda'a jettanii warri koomentii jalatti na gaafachaa turtan amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Furmaata isiniif ta'a jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Baay'ee tokko wanta itti gammadee anillee itti fayyadamaa wanta hin jiruuf jechuudha. Isa warra waayifaatti fayyadamtan qofaa miti jechuudha. Warra daataa illee fayyadamtan daataa keessan akka saffisaan isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Appilikeeshinii kana jechuudha. Itti fayyadamaa jira. Nama baay'ee itti gammade waan ta'eef kan anillee isiniif maxxansaa jiru jechuudha. Yoo isiniif hin hojjenne koomentii naaf godhaa jechuudha. Maaliif ani itti fayyadamaa jira wanta na gammachiiseedhaaf kan isin maxxansaa jiru jechuudha. Karuma kanaan dhibbaa dhibbatti akka hojjetu abdii guddaan qaba. Akka irraa gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana jechuudha. Garuu koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Isiniif warri isiniif hojjetes warri isiniif hin hojjetinis jechuudha. Waayifaan keessan saffisa duraan qabu caalaa yoo isiniif hin hojjenne yoo ta'e jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Akka karaa telegiraamiidhaanis jechuudha. Naaf barreessuu dandeessan jechuudha. Telegiraam chaanaala koodha. YouTube chaanaala diskiripshinii jala jira jechuudha. Achumaan gadi qabdanii tuqxanii karaa saniin na dubbisuu dandeessan jechuudha. Gaafii adda addaa warri qabdanillee karaa telegiraamaatiin na gaafachuu dandeessan jechuudha. Karaa barumsaatiin darbuun dura warri haarayni gama chaanaala kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan maqaan chaanaala kanaa Maamush Appii jedha jechuudha. Chaanaala kana subscribe gootanii barumsa adda addaa akka irraa barattan affeeramtanii jirtan jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina. Warra hin beekneef illee share walii gochuu hin dagatina jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsatti ceena jechuudha. Play Store keessa galle jechuudha. Play Store keessa galle jechuudha. Annatti gadi buufadhee fayyadamaa jira jechuudha. Appilikeeshiniin isa kana jechuudha. Yoo barbaanne sarchi goona jechuudha. Net Opit Minzar isheettu kana jechuudha. Appilikeeshinii isa kana jechuudha. Net Opit Minzar isheettu kana jechuudha. Opin gadi gootanii gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeessan daawulood godhatanii jechuudha. An amma Opin godhan keessa galee jechuudha. Maaliif itti fayyadamaa jira waan ta'eef isinitti agarsiisuudhaaf kan install godhe jechuudha. Isinitti agarsiisuu barbaadedha jechuudha. Nama baay'ee gadi buusee itti fayyadamaa jira. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Nama miiliyoona 5 oli kan itti fayyadamaa jira appilikeeshinii kana jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha waan ta'eef jechuudha. DNS service keessan baay'ee tokko akka saffisaan isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Akkasumas meegabaaytiin isallee baay'ee tokko xiqqoodha jechuudha. Open jennee mee keessa gallee ilaalla jechuudha. Maqaa isaadhaa gubbaatti yoo bakka reefti Play Store keessaa yoo isiniif hin galle jechuudha. Iddoo kanaa screenshot godhatanii gadi buufatanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Isa kana jechuudha. Maqaan isaadha. Gadi buufatanii itti fayyadamaa. Amma get started isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Ammallee agree to all isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna. Akkuma argaa jirtan akkatti irrachuu oofne get started isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe yeroo akkatti nu dhufe enable isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Isiniif gala jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Continue as free isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Akka isiniif galu jedhee suuta isinitti agarsiisa jechuudha. Amma active kan jedhu naaf fidee jira jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Active godhuun duratti jechuudha. Isin kan barbaaddan garuu gadi buufattanii kan saffisaan naaf hojjetan jettan jechuudha. Ofii keessanii filattanillee gadi buufatuu dandeessan jechuudha. Iskaan DNS jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kana isinitti mul'ataa jira jedhee abdii guddaan qaba. Yeroo tokkoof gadi qabamee iskaan naaf godhaa jira jechuudha. Ofii keessanii filattanii kan saffisan caalaa saffisa kan DNS nuuf kennu saffisa caalaa ofii keessaniillee install gootanii kan itti fayyadamtan azalatti isiniif tarreessee jira jechuudha. DNS service jechuudha. Kanuma kanaan isin gadi buufatanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kun hundinuu kan inni nuuf kenne jechuudha. Ofii keessanii install gootanii gadi buufatanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko saffisaan wanta hojjetuuf jechuudha. Amman jechuun kanuma DNS service kan naaf kenname active godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroodhaaf jechuudha. Isin garuu hundumayyuu yaaluu qabdan jechuudha. Garuu dhibbaa dhibbatti akka hojjetu abdii guddaan qaba jechuudha. Mee active isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Itti fayyadamuun isaa baay'ee tokko salphaa waan ta'eef jechuudha. Active isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba. Go it isheetu kanallee akkasuma gadi qaba. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Scanning godhaa jira jechuudha. DNS service akkuma jechaa jira jala kanatti jechuudha.
amma wanti akkuma argaa jirtan jechuudha wal naaf qunnamsiisee jira jechuudha amma beeksisa eegalee akkuma argaa jirtan beeksisa eegalee jira jechuudha amma baaka jennee duubatti deebinee jechuudha amma akkuma argaa jirtan jechuudha reefu asitti iddoo kanatti jechuudha no active jechaa ture jechuudha asitti jechuudha yoo argaa jiraattan jechuudha jalqaba asirratti no active naan jechaa ture jechuudha amma garuu active naan jedhe jechuudha iddoo kanatti jechuudha isin active ta'uu fi no active kan ta'u adda baafachuu qabdan jechuudha akkana ture miti akkana irratti ooftanii iddoo kana ilaaluu qabdan jechuudha jalqaba osoo active godhuun dura jalqaba osoo active hin gooneen dura jechuudha iddoo kanatti no active jedha jechuudha isa barreeffama diimaadhaan barreesse jechuudha amma garuu active wanta naaf godhee jiru jechuudha dhiifama osoo isinitti agarsiisuun bireen darbe waan ta'eef jechuudha reefu amma barreeffama kanaan naa barreesse barreeffama orongaalee kanaan jechuudha yoo no active isin hin godhin barreeffama diimaadhaa isinii barreesse iddoo kanatti active isheetu kana jechuudha no active jedha amma garuu active naaf godhee jira waan ta'eef jechuudha barreeffama saniif naan barreessee jira jechuudha kanuma kanaan amma appilikeeshinii kana keessaa ba'uu dandeenye jechuudha keessaa baanee amma YouTube keessa yoo barbaanne gallee viidiyoo adda addaa yoo laalle bakka saffisaan akka nuuf hojjetu taasisa jechuudha amma yoo barbaanne mee Facebook keessa galee isinitti agarsiisa jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha amma argaa jirtan jechuudha akka Wi-Fi saffisaadhaan hojjetaadha jechuudha keessa galtanii isin keessa galtanii isinti fayyadamuu dandeessan jechuudha baay'ee tokko saffisaan hojjeta jechuudha amma akkuma argaa jirtan daataadha waan ta'eef jechuudha baay'ee tokko na gammachiise jechuudha bakka viidiyoo ban hundumayyuu bakka osoo takka sarchi osoo hin goone naaf bana jechuudha akkuma argaa jirtan kanuma kanaan itti baay'ee tokkotti gammadee jira waan ta'eef jechuudhaan illeen isinilleen gadi buufatanii appilikeeshinii kanatti gammaduu dandeessan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha formaata isiniif ta'a jedhee abdii guddaan qaba appilikeeshinii kana jechuudha akkasuma barumsa kana yoo kan isinitti tolu ta'e laayik gochuu hin dagatina jechuudha yoo isiniif hin hojjannillee akkasuma koomantii jalatti naaf barreessan isiniin jedha jechuudha yoo gaafii na sirreessu wanta adda addaa kan isinitti balleessillee yoo qabaate koomantii jalatti naaf barreessa kan isin sirreessu jiraate nan sirreessa waan ta'eef jechuudha gaafii qabdanillee telegiraam chaanaala koo irratti jechuudha na dubbisuu dandeessan karaa keessaatiin jechuudha baay እንደሚሰራ ከጥቂት ቪዲዮዎች ላይ ወሰድኩትን ነው ማሳያችሁ